Hello guys, akkam jirtan? Nageenyi isiniif haa baatu jecha. Har'as paartii itti aanu irrattiin barnoota Civics and Ethics Education kan jedhu qabannee paartii jalqabaa irraa kaanee kan isiniif dhiyaannee jirru dha. Asumaan akkuma beekamu akkuma duras chaanalicha keenya kana like, subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba jecha itti aansuudhaan kan paartii jalqabaa irraa kaanee hamma kontentiin qabatus waliin ilaallee itti fufnu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti barnoonni kun kan inni of jala hammatu boqonnaa 5 kan of jalatti qabate jechuudha. Freshman course-dha. Chapter 5 of jala qaba. Chapter 1ffaa irratti understanding of civics and ethics hubachuudha. Maalummaa civics kunii fi ethics kun maal akka ta'e kan jalqaba irratti kan waliin ilaallu jechuudha. Inni lammaffaan dammoo chapter lammaffaa irratti dammoo approach to ethics waan jedhu jechuudha. Approach to ethics. Sadaffaa irratti dammoo ethical decision making in the moral judgment waan jedhu chapter afuraffaa irratti ilaalla. Chapter sadaffaa irratti ilaalla. Chapter afuraffaa irratti dammoo state government in the citizenship waan jedhamu isa kanattis paartii chapter 4 irratti ni ilaalla jechuudha. Chapter shanaffaa fi chapter xumuraa isa kana irratti nu jaallu constitution, democracy and human rights jedhatunni maal akka taate waliin ilaallaa jechuudha. Gadi let's continue. Chapter 1 understanding ethics in the moral civics in the ethics maal jechuu akka ta'e yaanni jijjiirratti lamaanii ethics maalidha, civics fi ethics jirtan keessatti maali jirtan keessatti tokkoffaa irratti yoo hiika isaanii ilaallu civics, ethics, morality jechoota kanneen yoo ilaallu tokko isaatiinis afaan Oromootaan kan irratti dubbannu jechuudha. Jalqaba irratti civics education jechuun civics kun barnoota innis fiildii danda'a barumsaa ta'eetiin kan ta'e jechuudha. Maal akka ta'e immoo ni ilaalla jechuudha. Civics kun immoo maalidha iyyuu damee barnoota akkuma kunis saayinsii barnoota mataa isaatiin of danda'a ta'e barnoonni civics kunis barnoota hiika baay'ee kennanii fi hiika garagaraa itti kennanii jechuudha. Durii barreessitoonni fi raayitoonni duraanii kan ta'anii fi hiika hedduu kennanii fi achi keessa hiilli hedduu addanatti irratti walii galamee isaan fudhatan keessa civics is science branch of the science is that study about this right and responsibility of politically organized group of societies or citizen, politically organized group of society or citizen. Lammiin tokko barnoonni civics kun waa'ee isaa dubbatuudhaaf maaltu qaba irratti sirna siyaasaatiin yookaan adeemsa siyaasaatiin kan qindaa'e ta'uu qaba jechuudha. Lammii san jalatti jechuudha. Lammummaa sun lammiilee sun biyya tokko keessa sunniin sirna siyaasaatiin kan qindeeffame ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo fudhanne example simple example tanoo fudhannu fakkeenyaaf example yoo fudhannu asirratti fakkeenyaaf biyya tokko keessa jalqaba irratti paartii siyaasaa jira kan jiranii mootummaan jira san jira caasaan mootummaa istiraakcharii mootummaa kan jala hundumtuu akkatti gadi qinxaa'ee jira jechuudha. Akkasumas caasolee mootummaa hunni akkatti gadi diriiree mootummaa fakkeenyaaf mootummaa kun yoo mootummaa biyya tokko ka ta'e achira mootummoonni naannolee jiru. Mootummaa naannoo kan jiran immoo mootummoonni godinaalee garagaraa jiru. Mootummoonni godinaalee kan jiran immoo aanaaleen garagaraa jiru jechuudha. Aanaaleen jiru jechuudha mootummoota. Aanaalee kana jiran immoo gara gandaatti deemta jechuudha. Wanti kun caaseffama mootummaa tokkoo keessatti amma barnoonni kun waa'ee caaseffama yookaan istiraakcharii kanaan mootummaan biyya tokko akkatti qindeeffamee waa'ee kana kan nuuf ibsu jechuudha. Barnoonni kun uummanni kun amma politikaalii qindeeffamee jira. Gubbarraa gara gaditti caasaan kun kan qindaa'ee jechuudha. Barnoonni kun kana nuuf ibsaa jechuudha. Barnoonni civics jechuudha. Achuma keessattis ammallee maal jedha beektaa? The progress in the peaceful sitting of a particular society determined by the quality of its member in the
good citizen of it generates. Progressive dhaloonni sun yookaan lammii tokko kan itti fufaa ta'uudhaa fi nageenyummaan lammii tokko yookaan saba hawaasa adda addaa takka keessaa paartii walii takka kan murteeffamuun jedha tokko qulqullummaa miseensa inni qabatu saniiti yookaan hawaasa inni uf jalaa qabu saniiti quality of its members in the good generates citizen it generates good citizen it generates kan jedhe Stuart Mill kan jedhu namichi kanatu barreessa yookaan writers of civics education kan ta'e dhamaatiif isa kanatu akkas jedhee jechuudha. Haala kanaan murteeffaman citizen of ammallee maal jettaase citizen of state should be educated. Lammii mootii tokkoo kan mootummaa tokkoo barachuu qaban jedhe maaliidhaa fi seera mootummaa sanii beekuudhaaf maalummaa fi beekuudhaaf barachuu qabanii jedhanii jiru jechuudha isaa jiru sanitti. Itti fuun itti aanee irraa itti aanee dammoo maal jedhaa creating a good citizen has been a period concern of many states. Kuni korsii kun qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan tokko kan biyya tokko keessatti mootummaan tokko wanni inni barbaadu jalqaba irratti lammiilee isaa maaltu qabanii lammii gaarii ta'uu qaba. Lammii gaarii lammii beesaa jaalatu lammii gaarii jechuun lammii mirga isaa beeku lammii dirqama isaa beeku lammii beesaa jaalatu lammii ol kabaju jechuudha. Lammii akka isaan qabaachuu barbaada jechuudha mootummaan hunduyyuu mootummaan kamiyyuu akka isaan barbaada jechuudha. Sababni isaas maaliif? This is because kun kan ta'eef sababni isaa good citizen jechuun good citizen jechuun lammii gaariin kuni armee nootti bor. Kanaafuu uumamaan hin dhalatu lammii gaarii namni tokko yookaan sabni tokko lammii gaarii ta'uudhaaf uumamaan qabatee hin dhalatu. Barumsa baratee chaalenjii garaagaraa keessa darbee kana jijjiiramee ofis beekee lammii isaas beekee akkasitti dhufa malee hin dhufa jechuudha dhalootaan hin argamu jechuudha lammummaan gaarii. So kanaafuu civic education is discipline used to cultivate citizens to be good in the larger country. Kama irra jennee jechuudha. Lammii gaarii kan oomishuu fi lammii gaarii kan oomishuu fi lammii beesaa jaalatu kan oomishuu jechuudha fiildicha kanaa jechuudha. The subject assumed different name in the purpose depending on country's ideology. Subject mana civics kan jennu kuni maqaa garaagaraa qaba. Dhimma garaagaraatiif biyya garaagaraa keessatti fayyadaa jechuudha. Kan mootummoonni garaagaraa purpose garaagaraatiif dhimma garaagaraatiif itti fayyadaman jechuudha. Kun immoo maal irratti hundaa'an yaada isaa irratti ideology biyya sanii yookaan mootummichi sanii irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isa kana fudhanne Afrikaa kibbaa keessatti maal jedhanii right education barnoota mirgaa jedhanii jechuudha. Maaliidhaan? Barnoota civics kan jennu kanaan isaan maal jedhanii barnoota mirgaa jedhanii eenyu keessatti Afrikaa kibbaa keessatti jechuudha. Itti aansee immoo lammaffaa irratti citizenship education barnoota lammummaa kan jedhu keessatti in United States of America in the Germany fi mootummoota gamtooman Ameerikaa keessatti maal jedhamaa jiru barnoota lammummaa jedhamaa jechuudha. Barnoota lammummaa kan jedhamu eessatti Ameerikaa fi Jarmanii keessatti jechuudha. Itti aansee ammallee asumatti itti aansee immoo amma sadaffaa irratti citizenship in the character education barnoota amalaa fi lammummaa jedhanii eenyuudhaan in Singapore biyya Singapore jedhamu sana keessatti barnoota amalaatii fi lammummaa jedhanii jechuudha. Sadaffaa irratti immoo maal jedhanii biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti maal jedhama civics in the ethical education maal jedhama barnoota lammii fi barnoota naamusaa kan ta'e eessa keessatti barnoota Itoophiyaa keessatti kennama civics in the ethical education jennee kan har'a baratamaa jiruu fi har'a barattoonni Itoophiyaa keessatti hundi barachaa jiran jechuudha. Itti aansee immoo ammas hiika garaagaraa kan jechuudha kun jalqaba irratti kaa'amne irratti most cited definition to civic education is a study about right and the responsibility of citizen. Dirqamaa fi mirga lammummaa qofa kan lammii tokko kan ibsuudha jechuudha. Hiinni isaa sirriitti bakka hiinni sirriitti acceptable ta'e jechuudha. Accordingly different variety akkama jalqaba irratti kaasee tursanitti kan jechuudha. Barreessitoonni garaagaraa kunneen saabiticha kana haala garaagaraatiin kan jechuudha. Fakkeenyaaf isaan keessaa Patrick namichi jedhamu kun maal jedheen beektaa barnoota kanaan knowledge of constitution jedhee hiike. Barnoota kana knowledge of constitution jedhee kan hiike jechuudha inni kun. Itti aansee immoo ammallee barumsichi kun kan hubatamu jedhe. The knowledge mean or activity designed to encourage students. Barattoota tokko tokko barattoota akka isaan encourage ta'an maal irratti akka isaan jajjabaatan maal irratti participate activity in democratic life accepting in exercising their rights.
jireenya dimokiraasii keessatti akka mirga isaanii asitti godha fudhatanii fi eksersaayis akka mirga isaaniitti dalagan yookiin dirqamaa fi mirga isaanii akka isaan batanitti barumsa ilaalamu jedhee kan lafa kaa'ee inni Patrice Namichi jedhamu sanii jechuudha. Ammallee itti aanee dammoo akronoomiin UNDP jechuun dammoo United Nations Development Program jechuudha jechuudha. Ameerikaa keessatti inni kan ta'edha. Define civic education was a way of learning for effective participation. Isaan maal jedhanii gabaabumatti maal jedhanii kanii effective participation jedhanii waan gabaabumatti effective participation jedhanii warri kanii warra UNPD kan jedhamu jechuudha. UNDP warra jedhamu kanatu effective participation jedhanii hiikan jechuudha. Asirratti eegumsa godha. Barsaan tokko tokko fakkeenyaaf UNDP kanaa fi Patrice fi Aggaar waan jedhu kanneen tartiibaan isin kaa'ee jiratti definition isaan kaa'anii maal jedheetin isin ibsuu danda'a jechuudha. Kan jalqabaa irratti knowledge of constitution jennee jirra. Kan eenyu kan Patrice kana knowledge of constitution jennee kan kennee fi kan Patrice jechuudha. Patrice kidha maal jenneen akkas jennee jechuudha. Kan UNPD kun immoo effective participation jettanii gabamatti akkas gabamatti jechuudha. Effective participation in democratic in the developmental process adeemsa dimokiraatawaatii fi dagaagina biyya tokko keessatti effectively yookaan actively participate ta'uudha jechuudha. Irratti hirmaachuudha jechuudha. Haala kanaan kaanii barnoota siivii kenna inni akkana kaanii Aggaar wal jedhee dammoo kaanii bara kana keessatti hojii bara waan baay'ee nama achiisuu miti. Linkii civic education maal jedhee beekta development of idea dagaagina yaadaati habit behavior in the useful attitude ilaalcha gaariidha individualis nama yookaan dhuunfaa irratti jechuudha which enable him to be a useful member of society. Yaada dagaagaa namni tokko hawaasaa keessatti qabu ta'ee jedheetaniin kan fudhate jechuudha namichi kanaa jechuudha. Ammallee deebitumaani barreessonni saabiyetticha kanaa maal jedhanii kan ammallee deebanii saabiyetticha kanaa adeemsa the process of helping young people adeemsa uummata dargaggeessaa ittiin gargaaran acquiring the learning to use the knowledge skill attitude that will prepare them to be competent in the responsibilities. Dhaloota jira kanaa hamma isaan akka isaan sirriitti beekumsa godhatanii dandeettii godhatanii ilaalcha gaarii qabaatanii uf qopheessanii maaliidhaaf dorgomaa ta'uudhaaf jireenya isaanii kan dhufu keessatti akkasumas responsible itti gaafatamummaa lammii itti gaafatamummaa ta'e oomishuudhaaf jechuudha kan adeemsifamu saabiitti kana jecha competent in the responsible citizen kana hojjechuu oomishuudhaaf kan xiyyeeffate jechuudha akka subject matter hurrii kana define godhanitti jechuudha saabjekticha isa kana jechuudha. Akkuma liigalaatitti koorsiin kun waa lama ilaalcha lama irratti xiyyeeffata jechuudha. Fakkeenyaaf yaadrimeewwan minimum ta'anii fi yaadota maksimum ta'anii tokko jiru jechuudha. Yaadrimeewwan lammii keessatti lammiileen sun haala lammiin sun participate asii irratti koorsiin irratti demokiraatota laafii irratti jireenya demokiraataa keessatti isaan hirmaatan irratti hundoofne society kana bakka lamatti qoodna ilaalcha lamaan kan qoodan jechuudha. Fakkeenyaaf minimal concept jedhanii fi maximal jedhaniitiin bakka lamatti baasan jechuudha. Fakkeenyaaf minimal concept kan jira kan jiranii inni kun kan irratti xiyyeeffatu focus on kan irratti xiyyeeffannaa irra kennu providing basic knowledge beekumsa bu'uuraa qofaa himanii jechuudha. Maal fa'aa irratti beekumsa bu'uuraa maal fa'aa irra kennanii fakkeenyaaf kan barbaachisu fakkeenyaaf necessary for function as biyya tokko keessatti akka lammii tokko taate kan tajaajiltu beekumsa akkasii qofa kan argattu jechuudha. Beekan keessatti lammaffaa irratti typically cover fundamental aspect of civic duty in but doesn't extend to broader engagement with social issue or critical way analyze. Yoo bakka kana keessatti baay'ee hin qabdu jechuudha bakka. Wantoota babal'inaan fakkeenyaaf biyya keessatti hirmaatan guutuutti beektu jechuudha asuma keessatti jechuudha gabamatti. Kan inni minimal concept kana keessatti uuma xiqqoo lamaan nuti beekuu dandeessu waan biyya keessatti irraa waan milqamaa fi dirqama hangee oba waan bu'uuraaf si barbaachisuu fi akka mirga tokko bilamii tokko taate kan achi keessatti fayyadamtu qofaaf beezii waan taate qofa kan isaan si beekuu dandeessu malee hin dandeessu jechuudha guutuutti bakka irratti hirmaachuu jechuudha. Achi keessa amaloonni minimal concept kana kan ta'an immoo isaan kun amaloota isaaniiti kunniin waan sadii afur akkasuma jalaa qabaachuu isaanis essential knowledge beekumsa bu'uuraa qofa jechuudha achi jalaa qabdu tokko limited skill dandeettii waan xiqqoo baay'ee takka waan bakka guddina waa'ee achi keessatti geessan jechuudha bakka homa waa'ee caasicha isaa beekuudha waa'ee gubbarra beekuudha jechuudha booda seentee beekuu dandeessu achi booda immoo passive learning isa daffaa jechuudha passive learning barnoota indirect jechuudha kallattii directly participate taatee waan tokko irratti
waan garaa irratti hirmaattee sun taane kallattiin paasiivii qofa waraabbachuudha jechuudha malee wanni ati garaa irraa fudhattu kun jiru jechuudha. Malee wanni ati garsiintii sirriitti waan san maalummaa hundi sanii beektu tokko injiroo jechuudha fakkeenyaaf paasiivii laarniin kan jennu fakkeenyaaf content lead bakka waan tokko qabiyyee tokko irra hundoofteetu kan deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf share base barsiisaan kan dhaabbatee barsiisaadhaan kan barattu kan waan tokko paasiivii yookaan barsiisaan irraa waraabbattee galtu malee wanni ati participate irratti tokko jiru jechuudha. Determine maatii practical nuti geggeessu tokko jiru practical hin jiru jechuudha gumaamaa paasiivii keessatti. Sadaffaa irratti immoo kilaas wal touching inda assessment exam evaluation ke wakanya qormaata warra hundaa'etu maan kan nam tokko madaane jechuudha. Isaan qormaata waan barataa adda baasan jechuudha. Isa kanaa jechuudha inni minimal concept of civic education jennee kan fudhannee jechuudha. Inni taanu dammoo maximal concepts of civic education kan ta'an isaan keessa inni sunni kan xiyyeeffatu broad comprehensive approach to civic education bakkalan badhaadha amma sirriitti badhaadha beekumsa tunne kan waa'ee keetirratti qabduu fi waa'ee lammii keetirratti qabdus baay'ee badhaadha jechuudha. It aim to cultivate engaged critical thinker who are not only knowledgeable about civic principles. Amma kana beektituun jedhesu jechuudha. Waan tokko waan beektu qofa irratti hundaa'u knowledgeable qofa ta'uu osoo hin taane waan beektu qofa irratti dhaabbachuu osoo hin taane ammallee maal beekta actively involved in range of civic activity in the social issue. Dhimma hawaasichaa kana irrattis waan si barbaachisu sila waan hawaasa keessatti dalagamu qabus ofii beektee dalagaa jechuudha asirratti. Asitti konseptii kana jalatti immoo kan jiranii eenyuufaa maal fa'aa akka jennu fiichariiwwan inni jala ta'amanii tokko biraa hodhannaa oolajidha. Beekumsa badhaa qabda jechuudha critical thinking. Amma yaada hawaasa keessa jiru kana critical thinking jechuun hin qeexxa yaada kamtu sirriidha miteettee ni xeexxa jechuudha. Active for participation jechuun active jechuun maqaa damma inni sirriitti kallattii firii taateen bilisaan waan barbaadu irratti hirmaataa jechuudha. Itti inni ta'u dammoo kanuma akkaataa ta'u paartiin lafa irratti kan xumurree amma waa'ee civics isa maal akka fakkaatu nature isaa maal akka fakkaatu amaloon isaa fakkaatu nation maal akka fakkaatu purpose biyya garaagaraa keessatti maal akka fakkaatu maqaan inni qabu biyya garaagaraa keessatti maal maqaa akkam akkamii akka isaan kaayanii fi maqaa garaagaraa fi hiika garaagaraa barreeffama garaagaraas akka inni ilaalee jira jechuudha civic education saniif. Amma dammoo paartii lammaffaa irratti kan itti dhufnee jirru paartii lammaffaa irra kan ilaallu waa'ee hiika uumamaa saakkoo kan naamusaa fi safuu maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Saakkoo kan ethics jechuun maalidha? Inni kun kan jedhu san ilaallaa jechuudha. Ethics jechuun inni filosoofiidha damee falaasamaati ta'ee waa'ee maalii qotaa? Wanni hawaasa tokko keessatti jiru ilaalcha waa'ee tokko gochi tokkoof qabu jechuudha qabamatti. Ilaalcha waa'ee tokko gochi tokkoof qabu maal jennaa? Ethics jennaan. Waa'ee ilaalchisanii xiinxala ilaalcha gocha hawaasa tokko jiru wanni xiinxalnuun dameen filosoofaraa ittiin xiinxalnamni falaasamaa ittiin xiinxalnuun maal jedhama? Ethics jedhama jechuudha. Ammallee ethics'n kuni waa'ee safuu hawaasa keessa jiru kan qo'atu ethics'dha jechuudha. Waa'ee hawaasa san keessaa kan ittiin madaaluun fakkeenyaaf gochi nam tokko dalagu tokko gaarii yookaan badaadha inni kan ittiin madaaluun maalidha? Naamusa namni sun qabu. Kanaafuu gocha hawaasa keessa jiru gaariidha badaadha inni madaaluudhaaf safaruudhaaf yookaan safartuun gocha hamaa fi gocha gaariidhaaf gocha badaa tokko maal jennee naamusa akkuma jedhamu sanitti. Kanaafuu ethics kanaan formal study of moral jennaan gabaabamtee jechuudha. Ethics kanaan haala saniin define goonaa jechuudha. Ammas asittis ethics jechuudha kuni inni kunii fi jechi moral jirtu inni garagaraa jechuudha. Garuu bakka baay'eetti walii daddabanii fayyadamanii ethics'n saayinsii waa'ee moraalii qo'atu. Moraaliin immoo wanta qotamsan jechuudha. Immoo gocha hawaasa keessatti raawwatamsaniin moraalii jennaan. Garuu immoo madaaltuun gosaan safartuun keessanii maal jennaan? Ethics jennee fudhannaa jechuudha. Gabaabumatti akka ol keessa harkaan deemnee jechuudha. Isiisan akkasittiin adda baasnee beekuu dandeenya jechuudha. Mooraalii jechuun immoo mooraalii yookaan mooraalii jechuun maal akka ta'es asumattis gubbattis akkuma isin kakkaase amma maal jedhe beektaa? Mooraalii is not a small matter. Waan xiqqaadhaaf jechuun mooraalii kun waan xiqqaatti ilaalamaa jechuudha. Gochumaa guutuun guutuu hawaasni guyyaa irraa halkan irraa itti dalaguun inni mooraalii jennee fudhannaa jechuudha. Wanni hawaasa keessatti dalagamaa jiru kun guutumaan guutuutti jireenya keessatti wanni hawaasa dalaguun mooraal jennaan. Garuu immoo wanni gochisan ittiin madaalluun gochisan ittiin safarruun maal jennaani? Moraal jennaan jechuudha. Wanni hawaasa keessatti gochi mulumaan guutuutti gochi xiqqaarraa qabee hamma guddaatti jiru muluun kan
jiru gochisu maal jennaan mooraali jennaan wanna gochisu dalagu gochi dalaga hawaasa keessatti dalagu jennaan garuu immoo gochisa wanni gochisa ittiin madaalu ilaalcha waan gochisa ittiin madaalu ethics jennaan jechuudha akkasitti hiikkannaa jechuudha civics kan ta'e jechuudha mooraalitiidha jechuudha inni wanni gocha hawaasa keessatti xiqqarraa qabee gubbarraa haga jalatti ittiin safaramu sunni yookaan madaalamu sunni maal jennaan ethics jennaan sakkoo yookaan naamusa jennaan jechuudha gocha hawaasa keessatti argamaa jiru sun immoo moral bunni gocha hawaasa keessatti dalagamu gaariisa bareessa gochi dalagamu sun maal jennaan moral jenneetiniin fudhannaa jechuudha inni kun code of conduct amala gocha hawaasa keessa qabu santu maal jedhamaa jiru morality jennee fudhannaa jechuudha gocha wanna sanii moral jennee fudhannaa jechuudha inni kuni morality jechuun kun immoo moralii kan kun yookaan immoo safuun kun maaliif fayyada jettanii safuun kun fayyaduu fi yookaan dalagaa hawaasa keessa jiru tokko wanni inni fayyaduu fi tokko amma nama tokko amala isaa akka inni qajeeltu taasisa jechuudha. For guidelines of individual behavior or individual conduct of code of conduct jennee fudhannaa jechuu qabamatti. Isaan hundaa moral jennee fudhannaa jechuu qabamatti. Garuu immoo ethics kana maal jennee fudhannaa ethics'n saayinsii waa'ee san nu madaalu santu maal jedhama ethics jettanii fudhattanii jechuudha. Kanaaf akkasitti adda baasnaa jechuudha. Moraalitiin moral conductidha. Formal study of moral conductiin immoo ethics jennee fudhachuudha jechuudha. Akkasitti beekamanii jirri garaagaraa jechuudha. Moraalitiin moral conductidha. Ethicsiin formal study of moral conductidha jechuudha. Jirri garaagaraa jechuudha. Garuu hawaasa keessatti kunuunsi daddabarsanii tumaan kan isaan kan fudhatanii jechuudha hawaasni kanneen garaagaraa jechuudha. Mee asirratti chaartii kanarratti bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Asumattis mee osoo chaartii kana eegalan duratti warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanii warri sabiskiraabii fi laayikii godhin mee asumaan viidiyocha kana sabiskiraabii laayikii nu gochaa itti fufnaa jechuudha. Paartii kana ilaalletiniin paartii kana ilaalle paartii lammaffaatti immoo mata duree itti hawraa wajjin itti fufnaa jechuudha. Waa'ee etiksiin daloo kan jedhu mata duree itti hawraa walii itti fufnaa jechuudha. Paartii kana keessatti immoo chaartii kana keessatti sirriitti waa'ee amma dubbataa turre gubbarraa amma gadiitti waa'ee moraalitii irraa qabee etiksiitti ilaalaa turre ni ilaalaa jechuudha. Amma sitti garaagarummaa jirtu lamaan qabdu asitti fidee isinii kaa'ee jira jechuudha kun. Garaagarummaan jira moraalitiidhaa fi etiksii gidduu jiru jalqaba irratti inni nu ilaallu code of conduct in individually kan ta'e namni code of conduct namni tokko hordofu amalli namni tokko qabu maal jennaan moral jenneen gochi inni dalagu sunis maal jedhama moral jennee fudhannee jechuudha. Dammoo deebee waa'ee isaanii kan qotu dammoo maal jenneen study of that moral conduct kan ta'e dammoo maali etiksiidha jechuudha. Etiksii immoo study of moral conduct that moral conduct namni amalli namni sun hordofu waa'ee san evaluate kan godhu kan madaalu maal jennaan ethics jennaan. Naamusa jechuudha. Seekoo qabu naamusa illee fudhannaa jechuudha. Kun garaagarummaa isaanii kan itti dhaqanii ilaalaa jechuudha. General principle that set by group or the conformity of the human behavior. Kuni akkuma gaatii jira jechuudha. Duudhaa olii jiraate moraalitiin jechuudha. Hawaasa mul'uu keessatti waan beekamaadha jechuudha. Wanni hawaasa gosa dalagu jechuudha. Ammallee gochi tokko maal jedhaa if action conform to be established gochi tokko hawaasa keessatti yoo fudhatame hawaasa keessatti fudhatamuu qabaate maal jedhama moraal ta'eetiin fudhamaa jechuudha. Bakka hundi gara hawaasa keessatti akka deddeebi'ee dalagamu ta'a jechuudha. Yoo hawaasa keessatti fudhatamuu qabaate evaluate ta'ee eega hawaasa keessatti gatee argatee boodatti maal ta'a inni suni ni fudhatamaa jechuudha. Yoo immoo hawaasa keessatti gochi tokko dalagamee gochi tokko haaraan tokko mul'atee yookaan amallee haaraan tokko mul'atee hawaasa keessatti fudhatamuu dhabe immoo immoraal waan ta'eef ni dhaabbataa jechuudha gochi sun. Ammallee dammoo ethics dammoo the philosophical study of code standard and the norm of human conduct kan ta'e jechuudha. Waa'ee kana guutuun kan qotatu jechuudha. Study dha inni kan waa'ee kan inni qotu waa'ee moraalitii gamanatti kan qotu maali ethics dha jechuudha. Ammallee kun maalidha believe to what is right or wrong. Wanni sirriidha yookaan dongora kennee hawaasa keessatti mul'atu jechuudha kan beekamutu moraal jennaan jechuudha. Waa'ee isinii kan qotu dammoo maalidha waa'ee dongorummaa yookaan sirrummaa hawaasa keessatti mul'atu kan qotu ethics dha jechuudha gababatti an beekamuu danda'u jechuudha asirratti. Set of principle and the values that help individual determine what is right or wrong. Kun amma jechuudha gabamatti waa'ee dogongorummaa fi sirrummaa kanaaf kan murteessu jechuudha gabamatti isa dhimaa jechuudha kunis akkasuma jechuudha. Inni kun dammoo hawaasa keessatti kan moraalitiin kun immoo kan hawaasa tokko ittiin qajeelchu hawaasa tokko kallattii tokkotti akka isaan hordofu kan taasisanii fakkeenyaaf moraalitii keessatti social and cultural norms duudhaa hawaasaatii fi aadaati kan
morality keessa jiraatu jechuudha. Akkasumas amantaan religion amantaa fi personal belief wanni nam tokkotti amanu jechuudha. Sunis maal godhaa morality lagalanii jechuudha. Guutumaa guututti amala wanni nam tokko gaarummaa fi sirrummaa tokko gocha tokko wanta arganii fi wanti kanatti hundaa'aa jechuudha. Akkasumas itti aanee ammallee principle of right and wrong duudhaa maaliiti dongoraa fi sirrummaati jechuudha. Ammallee inni kun difference from society to society maaliif moraalitiin eegaa gargar nama namatti gargar hawaasaa miti from individual this is different moraalitiin jechuudha. Garuu dammoo ethiksiin uniformidha. Eessumattuu gochi tokko gaarii yookaan badaadha inni kan madaalu hawaasa mul'uu keessa jiraachuudha. Garummaa fi godhummaa gochi tokko kan madaalu walii galaa jechuudha inni kun uniformidha. Kun uniformidha hin jijjiiramu hawaasa keessatti jechuudha. Itti aansee dammoo ammasii right or wrong conduct ammallee sun dogongora sirriidha jennee kan itti madaallee hawaasa keessatti ittiin fudhatama guddaa argatuun maalidha? Ethiksiidha jechuudha. Ammallee ethiksiin kun hawaasa keessatti gaheen inni guddaan qabu namni tokko murtoo gaarii akka inni murteessuuf hawaasa keessatti murtee gaarii akka inni murteessuu fi amanamummaa sirrummaa kabajaa fi wal jaalala hawaasa tokko gidduu akka inni jiraatu kan taasisu gochi tokko eegama daalte boodatti kan isa sun nuuf calaqqisu maal jennaani ethics jennaani jechuudha. Asumaan kana fakkaataa wanni har'aan qabannee dhufnee civics education irraa kan paartii jalqabaa irratti isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaataa isinis akkuma itti yaadne isiniif dalgaa jirrutti like subscribe gochuudhaan akkasumas hiriyyatu keessaniif share gochuudhaan akka dhaabbattan abdii guddaa isinirraa qabna. Nagayeen isiniif haa ta'u nagaatti.